Gaddoonni nama cabsu dhugaa dubbachuudhaa fi baay'ee tokko nama gaddisiisa. Egaa guyyaa tokko keessatti haadhaa fi ilmoo bakka tokkotti dhabuun baay'ee ulfaata jechuudha. Egaa abbaa manaa isheetiif illee akkasuma firoottan isheetiif hiriyoottan isheetiif rabbiin jajjabina haa kennu. Waaqayyoon gadda akkanaa kana namatti hin galchinu dhugaa baay'ee tokko ulfaata. Shama harka fuudhee hordoftoota masaarsituu jarra jirtu bakka jirteetti nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Warroonni chaanala kanaaf haaraa taatan saskiraayib gochuun gara maatii kootti dabalamaa. Warroonni maatii kootti taatan hordoftoota muddaa galatoomanii sanan jedha. Egaa guyyaa har'aati sooluu gaddaatti walitti deebine waan hedduutu akka nama gaddisiisu jechuudha. Akkuma jalqaba irratti ibsuudhaaf yaaletti jarri kuni haadhaa fi ilmoon bakka tokkotti guyyaa tokko akka du'anidha kan dubbatamaati jiru jechuudha. Waan baay'ee akka garaa nama nyaatudha. Egaa guyyaa ayyaanatti kan isaan manaa bahaniitu bashannanaaf jecha manaa bahaniitu lubbuun jara kanaa bakka tokkotti dhabamte jechuudha. Waan hedduutu akka garaa nama nyaatudha. Egaa lubbuun dhala namaa akkamitti akka waatu yoom akka waatu hin beeknu yoom akka duunus hin beeknu jiraachuu keenyaan alatti jechuudha. Nama baay'ee akka garaa nama nyaata sargaa dubbachuudhaa fi egaa bashannanaaf jedhanii manaa bahanii haadhi fi intalli kara manaatitti nagaan deebi'anii galuu dadhabuun isaanii namni nagaan manaa bahee reeffi isaa yoo manatti deebi'ee galu dhugaa waan hedduutu akka namatti ulfaatudha. Bichaa ta'eyyuu rabbiin lubbuu isaanii haa maaru akkasumallee abbaa manaa isheetiif illee jajjabina rabbiin haa kennu. Baay'ee ulfaata sababiin isaa bakka tokkotti guyyaa tokkotti ilmoo fi haadha bakka tokkotti dhabuun baay'ee ulfaata kan hangana hin jedhamne. Egaa jireenya hangana jiraannu tanaaf jecha yeroo baay'ee akkuma argaa jirru miidiyaa kana irratti waan garaagaraatiin waan garaagaraa waliin jenna. Jiraachuu keenya malee yoom akka duunu kan hin beekneef jecha maal akka taanii sababa kamiin akka dabarru kan hin beekneef jecha jibbiinsa garaagaraa sabaan waan garaagaraatiin wal jibbina jechuudha. Bichaa rabbiin hunduma keenya fuyyuu lubbuu nuuf haa kennu. Bara 2016 kanallee mootii kan jaalalaa nuuf haa kennu. Jaalala tokkummaa. Wal takafaaffaluu kana rabbiin nu gidduudha haa baasu dhugaa biyya keenya keessattis wanti ta'aa jiru waan salphaa miti. Akkuma argaa jiru waan hedduu nama gaddisiisudha jechuudha. Egaa maaliin taasifamsiisanii gaafa ayyaanaa jechuudha. Gaafa ayyaanni boru jedhamee yaadamutti haa ta'uu baatuu hin beeku garuu kan jiran biyya ormaa keessadha dhugaa waan hedduu akka garaa nama nyaatu jechuudha. Kan jiran biyya ormaa keessadha. Biyyatti gaafa enquxaaxashii daamaraan ni ifa jechuudha. As ta'aniitu biyyatti waan garaagaraa yeroo dubbatan mana namaa deemee yookiin yuutubara tokko jala deemetu viidiyoo isaan innis fideeti kan gallakkise garuu wanta biyyarraa darbaa jirudha. Waan hedduu akka garaa nama nyaatu jechuudha. Achitti maaloo isaan godhuudha achitti akkas godhuudha akkamitti daamara ibsanii galanii waan akkasiitti dubbachaa kan jiran jechuudha. Kana maaliif jettanaan jechuu dandeessanii har'a obboleettiin kun nagaan baatee ilmoo ishee waliin nan bashannana jettee baatetu kara manaa galuu dadhabdee jechuudha. Guyyaan namaa yoo geesse akkamitti akka lubbuun namaa baatu hin beekamu jechuudha. Gaafa namni tokko lubbuudhaan darbu gaafa wanti tokko jalaa badu maaliif jennee gadduu dandeenya garuu mootiin waaqayyoo waan godheef beeka jechuudha. Akka namaatii miti inni waan hunduma keessattuyyuu dogongoree rabbiin waan itti raawwatu tokkollee hin jiru jechuudha. Guyyaan namaa yoo geesse tinnitaaniyyuu nama ajjeesti jechuudha. Garuu wanti guyyaa isaatiin alatti darbu mootu tokkollee hin jiru jechuudha. Kanaaf warroonni jiraachuu isaanii malee biyaansi gaafa namni tokko nama biraa dhabamu namni dhaabbateetillee biyaansi xiqquma ishee daqiiquma tokko ofiif kenne anoon maalan ta'a boru laata jedhee of ilaaluu qaba. Garuu waan akkasii sun nurratti mul'atu yeroo baay'ee keessattuu gara miidiyaa tiktookii irratti waan baay'ee tokko ulfaatu jechuudha. Kanaaf obboleewwan keenya biyya ormaa keessa jirrullee akkuma argaa jirru akkuma dhagahaa jirru jechuudha. Karaa garaagaraatiin obboleewwan keenya lubbuu isaanii dhabaa jiranii. Kun karaa hojjettoota isaaniitiin kun immoo haala hin beekamneen tasa namni
dhumaatidha kan jiru jechuudha. Akkasii yoo ta'e manuma arabaa keessa osoo hojjennu hanguma sa'aatiin nuuf mijattee nutti tolee gadi ba'an isaan irratti wal qeequmsa waan garaagaraa waliin jechuu, wal arrabsuu, ganda walii jeequu, amantaa walii waan akkasiitu jira jechuudha. Kanaaf lubbuu hangam jiraachuu dandeessu tana hin beekneef jecha yoom akka jiraannaa yoom duunaa kan hin beekne tanaaf jecha osoo olis baanii walis arrabsuu baannee walis xiqqeessuu baannee gandaanis wal qooduu baannee an akka nama tokkootitti natti tola jechuudha. Nuuf fayyadu faayidaa nuuf hin qabu waan ta'eef jechuudha. Hanga ammaatitti sabaanis wal qoodanii maalidhaanis wal jedhanii homaa wanti jijjiirama fidame tokkollee hin jiru jechuudha. Uummanni dhumuudhaan alatti kan ta'aa jiru garuu warra har'a miidiyaa irra jiraatee afaan hin dubbatu fooloo fi biyoo fi guddifachuudhaaf jecha isaan osoo hin taane kan dhumaa jiru warra biyya keessa jiru kan waa'ee homaa poolitikaa hin beeknetu kan dhumaatillee jiran jechuudha. Kana kanan jedhee fi guyyaa ayyaana wanta dubbatamaa ture mana namaa deemee sheer godheetan viidiyoo san deebi'ee dallatee maaliif baay'ee miira keessa nama galcha waan ta'eef jechuudha. Biyaansi nama san beekee yookiin immoo biyya san illee beekee miti garuu akka nama tokkootti akkamitti akkas ta'an bahanii akkamitti daamaraa ibsatu akkamitti akkana ta'u waan akkasii jechuudha. Asii bilbilaan biyyarratti nama biyyarra jiru waliin kontaaktii yookiin immoo bilbila dubbiseetu waan akkasii dubbachaa jira jechuudha. Haalli ittiin uummata keenya illee biyya keessatti fixaa jiranii miidiyaa irra taa'anii warri miidiyaa asii warra biyyaatiin wal quba qabu, warra achi jiru wal quba qabu, eenyu akka miidhamuu qabu, eenyu akka miidhuu qabu as ta'aniitu achitti warra dubbasantu jira jechuudha. Kana jechuun achii namni qaamaan nama isaan argu jira. Asii immoo namni sun wanta jiru inni hordofaa gara ganzabaatiin waan garaagaraatiin nama san gargaareetu namni sun akka nama irratti tarkaanfii fudhatu kan taasisu jechuudha. Hanga ammaatitti wal qooduu irratti illee waa hedduu agarree jirra. Garuu wanti irraa fayyadamne tokkollee hin jiru jechuudha. Namoota hedduun sababii saniin of biraa dhabnee jirra. Sababa waan garaagaraatiin wal qooduu irratti sabaan waan garaagaraatiin wal qooduu irratti namoota hedduun of biraa dhabneetee jirra jechuudha. Garuu nuti yoom duunaa jennee ofii keenya dhaabbannee of hin ilaallu akka waan waggaa kuma asirra jiraannu akka waan gubbaa kanarraa hin deemne tokkotitti ilaalla jechuudha. Akkasumatti fakkaata. Kana jechuun namni karaa ittiin lubbuun isaa dhabamtu hin beekamu jechuudha. Warri har'as ta'anii jibbiinsa biyya keessatti facaasanii akkasumallee immoo warroonni biyyaa warroonni homaa hin beekne kan nyaatanii quufanii guyyaa tokko bashannanii akka garaa isaanii ta'anii hin jiraatantu sila saba san keessaa dhalateedhaaf sila saba san ta'eef qofa lubbuun namoota sanii darba jechuudha. Amma naannoo baadiyyaa irratti waa'ee sabaa warra hin beekne mootummaan har'a bulchaa jiru kun eenyu akka ta'e kan hin beekne sila saba tokko keessatti dhalateef qofa bicha kan lubbuu isaa itti darbu jechuudha. Kanaaf wal qooduun keenyallee wal qooduutti namootayyuu saba kam keessattuu haa ta'uti hedduu tokko kan nu miidhaa jiru jechuudha. Viidiyoo san dhagahee jennaan isa dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko natti dhagahame akka nama tokkootitti jechuudha. Edaa karaa kanaan namni keenya dhumaa jira kan jedhu jechuudha. Guyyaa ayyaana gaafa daamaraan ifuuf jedhu akkasitti hordofaa turanii ergasittis deebiin agarre garuu hojii sirra haa oolchanii haa oolchuu baatanis garuu arguu hin dandeenye kan hangana wal biraa deemnuuf jecha kan hangana wal biraa fagaannuuf jecha jibbiinsa namaa du'aatii namaa waliif hawwina jireenya akka namni hin jiraanne kan waliif hawwinu jechuudha. Jireenyuma gabaabduu sanaaf jecha bicha rabbiin nu haa qajeelchu hunduma keenyayyuu nama waan gaarii hojjetu nama waan gaarii dubbatu rabbiin nuuf haa godhu. Ergaa keessattuu mootummaan kun dhufee dhugaa dubbachuudhaaf biyya keenya keessatti nagaan jiraateetii miti. Har'a kanarratti kan namaa dubbatte naan jechuu dandeessan garuu mootu hangam akka jiraannu kan hin beekneef kan tinnu jedhee bishaanumti waggaa dhumnu tinnu jedhee lubbuun teenya nu keessaa baatuuf jecha waan hamaa walirratti raawwanna jechuudha. Obboleettiin kunis bashannanaaf jettee biyya manaa baateetu ilmoo ishee waliin lubbuu ishee dhabde jechuudha. Kanaafi bicha rabbiin biyya keenyaaf illee nagaa nuuf haa godhu.
nullee tokkummaa nuuf haa kennu. Jibbinsa namoota yookiin saboota birootiif keessa keenya jirullee rabbiin keessa keenya haa balleessu. Viidiyoon kiyya kana fakkaataa yoo dogongore dhiifama isiniin jedhaa turtiin keessan viidiyoo itti aanu waliin haa ta'u.